Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Guyyaa har'aarree akkasuma biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee guyyaa har'aa akkuma jedhe baankii akka jareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa immoo baankii dashaniinan biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo baankota keessaa baankii dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanganumaatti caqasaa isiniin jenna. Keessattuu immoo viidiyoon koo keessattuu warroota Itoophiyaadhaan ala gara biyya keenya Itoophiyaatti maallaqa isaanii ergatanii faayidaa guddaa qaba jechuudha. Ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo hamma qabdan sana baay'ifattu jechuudha. Fakkeenyaaf biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan guyyaa har'aa yoo ergattanii tokkicha isaan dubbadhu kana birii hamma qabdan sanaan baay'ifattu jechuudha. 2,300 yoo qabaattan isuma kanaan dubbadhe kanaan baay'ifattu jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii dashanii yoo ergattan jechuudha. Biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin illee biyyoota 6 keessa biyya tokko yoo jiraattan amma qabdaniin baay'ifattu jechaadha. 2,000 yoo qabaattan 3,000 yoo qabaattan karaa baankii dashanii yoo ergattan tokkicha ni dubbadha waan ta'eef isin immoo amma qabdaniin baay'ifattu jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachi dhaabbataa miti jechuudha. Guyyaatti jijjiirama yeroo 3 yeroo 4 yeroo 5 jijjiiramuu danda'a jechuudha. Yeroon onlaayinii irra jiraniyyuu hin dabala yookaan hin qannasaa jechuudha. Kanaafuu itooblaakmaarketti guyyaadha guyyaatti hin qajaramaa jechuudha. Baankiin garuu guyyaa 3 torban 1 torban 2tti qajarama malee akka itooblaakmaarketti miti jechuudha. Salphumatti akka itooblaakmaarketti guyyaatti yeroo 2 yeroo 3 hin qajaramu jechuudha. Baankiin akkuma jedhe guyyaa 3 guyyaa 4 hanga torbanitti torban 2tti illee kan qajaramu jira jechuudha. Baankiin keessattuu baankiin daldala Itoophiyaa daddafee hin qajaran daddafanii dabalan yookaan hin hir'isanii jechuudha. Dhaabbataadha jechuudha. Akkuma jedhe torban 1 yookaan torban 2tti yoo dabale yookaan yoo qannase malee jechaadha. Akkuma beekamu kana ani qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Hoomaan rihaala, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yeewaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiis firankii, Kuronnaa, Turkii liree qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Chaayinaa yeewaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa immoo itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. Torbee darbe baay'ee qannasee guyyaa har'aa guyyaa kaleecharree dabalee jira jechuudha. Guyyaa har'aarree dabalee jira jechuudha. Itooblaakmaarketti har'aaf kalee dabalee jira jechuudha. Dhugaa guyyaa har'aa baay'ee dabalee jechuudha. Biyyoonni hundumtuu dabalanii jiru jechuudha. itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachanii jechuudha. Karaa baankiitiin illee dabalaa jira jechuudha. Sammuuna dabalaatuma jira jechuudha. Salphumatti itooblaakmaarketti illee guyyaa har'aa dabalee jira. Baankiin illee dabalee jira jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Ammarree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 61 fi saantiba 28 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii dashanii birii 100 fi birii 42 fi saantiba 30. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 16 fi saantiba 47. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaarii karaa baankiitiin baankii dashaniin birii 93 fi saantiba 06. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 7 fi saantiba 10 jechuudha. Kan itti aanu Hoomanii Hoomarri haalli tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 19 fi saantiba 24. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 43 fi saantiba 88. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin
Baankota keessa immoo baankii Dashaniin birrii 38 fi saantiba 74. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 98. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa Riyaalii karaa baankii Dashanii jechaadha birrii 37 fi saantiba 43. Kan itti aanu Kuweet Diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 28 fi saantiba 13. Kan itti aanu Baareen Diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 28 fi saantiba 35. Kan itti aanu Joordaan Diinaarri tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 27 fi saantiba 39. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa Yuwaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 64. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi Sterlingii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 18 fi saantiba 57. Akkasuma immoo Paawundi Sterlingii karaa baankota keessa immoo baankii Dashanii birrii 100 fi birrii 92 fi saantiba 11. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 89 fi saantiba 09. Akkasuma immoo Yuuroon tokko karaa baankii Dashanii birrii 100 fi birrii 65 fi saantiba 07. Kan itti aanu Swiss Baankiidha. Swiss Baankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 2 fi saantiba 26. Koronaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 31. Turkii Liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 89. Kan itti aanu Ijipshaan Paawundiidha. Ijipshaan Paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 34. Yemen Riyaalii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Israa'el Sheekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 48 fi saantiba 37. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa Ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 82. Kan itti aanu Paakistaan Ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 karaa baankota keessa immoo baankii Dashanii biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruut jettan jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jettan fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhatu jechuudha. Beeruut yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beeruut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Jeeween baay'ee xiqqoo taatee fi isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaara tokko jecha immoo doolaarii baay'ee. Doolaariin immoo baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti doolaarota 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee tanan jira jechuudha. Anneen kan maqaan baay'eetu jira jechuudha. Doolaariin baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'eetu jira jechuudha. Kun isin immoo jechuudha doolaarota kana keessa jechuudha. Warroonni Joordaanii Beeruut keessattuu mana madaabii jirtan jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhatu jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhatu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii diinaara biyya sanii miti. Beeruut yookaan Libneen irree paawundii biyya sanii miti doolaarii Ameerikaati jechuudha salphumatti. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo argattan jechaadha.
Birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 28 irraa eeggattu yookaan saaphattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin yoo ergattan immoo jechuudha. Baankota keessaa immoo baankii Dashen yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii jechaadha. Baankii Dashen guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 42 fi saantiba 30 jechuudha. Kanaan irraa eeggattu yookaan saaphattu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe. Salphumatti jechaadha. Warroonni Joordaan jirtan diinaara osoo hin taane warroonni Beeruutti yookaan Libneen jirtan immoo paawundii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Isaan irraa eeggattu yookaan saaphattu malee akkuma jedhe salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon korraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga olitti deebinutti nagaa ta'a.